Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota MG Love Tube fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu jabaattu akkam alaamanni isaa namni maatii waatiin hundi keessanii naguma baga jiraattan isiniin jecha har'a Facebook irraa akkaataa Facebook keessan irraa taagii waan namni isin irratti godhe ofirraa hiitan isin barsiisuuf hin deema. Fakkeenyaaf waan namni tokko yoo taagii waan isin hin barbaanne tokko isin irratti gochuuf fedha kan isin jalatti mul'anne hidhachuudhaaf Facebook keessan sirreeffachuuf isin gargaara. Waan isin hin barbaanne tokko fakkeenyaaf namni taagii isin jalatti akka hin gooneef isin fayyada jechuudha. Kanaafuu amma dhumura sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa isiniin jecha amma kallattumaan gara YouTube kiyyaatti deemna. YouTube kiyya irra deemneeti jalqaba YouTube irra seenna. YouTube irra seennee kun as dhufna. Dhufneeti akkas asirra turre dhufneeti MG Love YouTube jennala dhufneeti MG Love Tube jenneet as gadi buunee search bakka itti kana search kana tuqna. Achi mallattoo searchii kanarraan amma kunoo fidee jira. Kun YouTubein kiyya kana dhala jechuudha. Kanaaf mallattoo subscribe kan jettu kana tuqnu yeroo tokkoo fi yookaan immoo kunoo kanuma profaayilii kanarra tuqna. Asirra tuqnee profaayilii irra tuqneeti kunoo as mallattoo kana tuqnee tuqna jechuudha. Haalli godheen ka'e waan ta'eef achi qastii kana dhufnee yeroo tokkoof tuqna. Ammas lammaffaa irratti akkasitti tuqna jechuudha. Kanas nu xumureedha. Galatooma subscribe waan gootaniif jecha amma kallattumaan gara barnootaatti deemna. Facebook keenya irra galla jechuudha. Facebook irra galleetti asiin dhufna jechuudha. Muraasa sadan kan argaa jirtu natti fakkaata. Iddoo xiyyeerra jirtu kana asii yeroo tokkoof tuqna. Gadi buuneeti setting bakka jettu kana kunoo setting and approve kan jettu kana tuqna. Achi ammas ol deemneet setting bakka jettu kana tuqna. Ammas lammaffaaf sadaffaa irratti ammas kunoo ol deemneet kunoo merree amma tag kan jettu kana tuqna jechuudha. Kunoo tiimliin and tagging kan jettu kana tuqna yeroo tokkoo fi gadi buunee kunoo iddoo kana tuqna jechuudha. When you're tagging in post how do you want kan jedhu kanarra tuqna yeroo tokkoo fi yeroo tokko irra tuqnee amma kunoo friendii irra waan jiruuf friendii irra fuuneet bakka qulfii kanarra galchina. Bakka qulfii kanarra yeroo tokkoof keenya jechuudha. Ammas irraa deebina gadi buunee kunoo amma immoo review tags that people add kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqna. Yoo isinitti mul'anne irra isiniif deebi'a. Kunoo laalasii kana yeroo tokko yeroo tuqna jechuudha. Tuqnee kunoo isii ofii jirtu dhufaattu kana banamee jira. Ammas irraa deebina. Amma kunoo dhufneeti amma immoo dhiifama kunoo isii dhumaarra jirtu kan review post that you're tagged in provide kan jettu kanarra tuqna yeroo tokko. Ammas dhufnee kana akkas goona jechuudha. Amma yeroo akkas goone jennu nuuf cufameera jechuudha. Wanti nuti hin barbaanne Facebook irraa wanti nuti hin barbaanne namni waan hin barbaanne sana nurratti taagii godhee nurratti nu jalatti hin mul'atu jechuudha. Cufamee jira. Kanaaf iyyuu kan akkasiiti waan nu hordoftaniif waan na daawwattaniif galatooma. YouTube kiyya MG Love Tube subscribe naaf godhaa galatooma.